dhiirti garuu faayidaaf si barbaadu maatii isaa mitiitii hiriyaa isaatu akkati bartu hin fedhu. Nama isatti dhiyaatullee akkati bartu hin fedhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan naguma baga jiraattanii. Obboleettiin keenya tokko rabbiin si qabee na biran darbinii jettii gaafii wayna gaafatte hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Sheerii fi kooppi liinkii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Ani biyya ormaan ture, biyya ormaan jira jetti. Nama mucaan baay'ee jaalladhu tokkoon qaba. Innis akkasuma na jaallataa. Guyyaa tokko osoo iimoodhaa wajjiniin haasofnu qaxxeetaa bilbilee fi jetti. Yeroon qaxxeetaa bilbiluu fi dubartii wayii na jalaa kaaftee kaatee narratti cuftee. Yeroon isa gaafadhu afaan garagaraa dubbataa. Akkasiin osoo jirru deebi'ee oonlaayinii irraa badee jette. Marrumaayyuu oonlaayinii irraa badee amma turee dhufee maaliif badde jedhee yeroon gaafadhu mana hidhaan ture, bilbilli kiyyas na harkan turre, siimii keessaa baaseen siif bilbilaara naan jedhee. Kanaaf wanti kun hedduu tokko yaadduun ta'ee jira. Nama kana amanullee dhabeen jira. Mee maal naan jettaa jette. Jalqaba irratti ani yeroo baay'ee isinitti himeera. Bineensi dubartii nyaachuudhaaf yeroo har'aa kana ilkaan 30 qaratee jiru 1000 kitila. Dhiironni baay'een isaanii biyya ta'anii osoo jaartii qabanu, osoo dubartii waliin jiranu, shamarran biyya arabaa kana jirtu yeroo baay'ee maaliif barbaadu? Qarshiisiitiif barbaadu. Dubartiin biyya dhabamteefii miti. Haati manaa biyya dhabamteefii miti. Wanti jarri achii as isin barbaadaniif qarshii keessan qofaafi malee, faayidaadhaaf malee, waa isin irraa isin fayyaduudhaaf miti. Dhumarraa gaafa isin irraa faayidaa argatanii, gaafa isin nyaatanii, gaafa waan barbaadan isin irraa godhatanii kaanii bulookii isin godhanii isin biraa deemu. Maatii isaan beektanu, isan beektanu, eessatti beektan? Miidiyaa irra bartanii miidiyuma irratti isin gaggeessee deema, ijaa waliin agartan jechuudha. Hamma inni tokkoffaa jaartii qaba namni kun. Osoo jaartii hin qabaanne silaati obboleettii taate, silaati yookaan naabiraa taate sitti maqaxxeetaa obboleettii kiyyaa, yookaan yoo atillee amanuu diddeette ittiin wal bari kun obboleettii kooti siin jedha. Garuu namni kun waan ofitti amantummaa hin qabneef, waan osoo haadha manaa qabu si dudduubbaan haasofsiisaa jiruuf, yoona haadha manaa isaa kan silkii si jalaa kaafte kanallee waa biraa jedhee sobee jira beeki. Akkuma si sobee afaan meeqa haasaa jiru kana isiillee sobee jira. Deebinaan erga mana hidhaatii ba'ellee afaan meeqa dubbata hidhaatta. Kanaaf namni kun isa mana hidhaan jira siin jedhullee inni haadha manaa isaa achiitti wajjiniin mashgulummaa keessa jira. Sii galee obboleettii keenya. Kanaafuyyuu nama tokko gaafa jaallattanu namni kun hangam amanummaa qaba. Hiriyaa isaa baraa. Hiriyaa isaa yoo baruu dhiiftan maatii isaa keessaa nama tokko baraa. Hiriyaa isaa baruun laazimaa miti, maatii isaa keessaa nama tokko baraa. Dhiirti dhugaadhaan si jaallatu maatii ofii si barsiisa. Yoo illee qaxxeetaa si barsiisuu dhiisee maatii ofii akkas akka jedhee sitti hima. Sii galee maatii keellee baruu barbaada. Dhiirti dhugaan si jaallatu jechuudha. Dhiirti garuu faayidaaf si barbaadu maatii isaa mitiitii hiriyaa isaatu akkati bartu hin fedhu. Nama isatti dhiyaatullee akkati bartu hin fedhu. Deebinaan maatii keellee baruu hin fedhu. Waa'ee maatii keellee isin gaafatu maatii keellee baruu hin fedhu jechuudha. Kanaaf dhiira dhugaadhaan isinitti dhiyaatu waan kanaan adda baafadhaa. Akka isiniin jechuun barbaada. Obboleettii keenya jabeessee of eeggadhu. Namni kun haadha manaa biraa hin qaba. Haadha manaa biraa qabaachuun dirqii yaanii aybii hin qabu. Garuu osoo dhugaa sitti meessi jaallatee hariiroo keetii fi hariiroo isa jidduu jiru jabeeffatee gaariidha. Karaan sobaan darban deebiitti nama dhiba akkuma jedhanii. Kanaafuyyuu sobaanii deemuun kun booddee irratti dhiibbaa qaba. Isumaaf dhiibbaa qaba. Sillee jireenya keessi jalaa guba. Isa irrattillee yookaan booddee deemee haadha manaa isaatiin illee walitti bu'uu dhufaa jechuudha. Kanaaf akkasii galatoomaa ulfaadhaa nagaannaa jiraadha. Assalaam. Namni tokko erga si jaallatee dur kan nuti beennu namni tokko dubartii tokko irraa wanti inni barbaadu isiidhuma qofa. Amma garuu maallaqa natti erguu diddee, maallaqa kee maatiitti ergita, maatii kee akkas gochisiifta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan naguma baga nagaa taatanii viidiyoo kana sheerii fi kooppi liinkii gochuudhaan dhaggeeffachuu eegalaa. Akkasumas waa irraa barattu jedheetiin yaada.
obboleettiin keenya tokko waan naan jettee adaraa Anwaar ani ammaaf Saudiin jira hiriyyaan baay'ee jaalladhu Itoophiyaa jira ani ergan dhufee reef ji'a 10 ga'a. Nama kana maatiin koos beeku maatiin isaas beeku amma garuu waa rakkadhee akka waanaan jettu barbaade namni kun birrii hojjettu narratti ergitu malee jedha. Ani immoo maatii koo biraa waan dhufeef amma ni kaana godhattutti malee sitti hin erguu jedheen. Sana booda torbeetti naa dawwala sanuu nagaanatti hin dubbatu. Maal godhuu maatii koo maatiin isaa naa dawwaluu jette. Itti aansitee adaraa nama kana baay'een jaalladha waan godhu wallaalee adaraa inni jalqabaa daqiiqaaf onlaayinii irraa yoon bade kallattiin naa dawwala amma garuu yoon dawwale hin kaasu sababa nama kanaa namoota lamaa ol maatii koo bira deemnaan dideeraa jetti. Amma maatii koo maal naan jedhu yaada keen barbaada jetti. Yaa jara keenya yeroo baay'ee isinitti meera'an jalqaba nama tokkotti dhiyaachuun dura nama tokko madaalaa. Namni kun maal narraa barbaada? Namni kun maaliif na jaallate? Namummaa kootiif na jaallate moo maaliif natti siqe namni kun waan jedhu ofirraa bara. Yoo kana bartanii nama tokko adda baafachuu dandeessan. Akkanumatti kaataniituma jaalala keessa buutanii kaatanii jaalala dhiira tokkootiin qabamtanii namni kun waan ittiin adeemuuf hin beektan. Amma nama kana biyyattii waa baay'ee wajjin dabarsuu dandeetti obboleettiin keenya kun. Garuu namni tokko erga si jaallate dur kan nuti beennu namni tokko dubartii tokko irraa wanti inni barbaadu isiidhuma qofa. Amma garuu maallaqa natti erguu diddee maallaqa kee maatiitti ergita maatii kee akkas gochisiifta maarree goota maa haaza. Maallaqaaf jaalala maaltu walitti fide? Maallanni maallaqa jaalalli jaalala. Ati maallaqaaf jaallatte moo nameenyummaa siitiif jaallatte mucaa kana? Erga moo maallaqa sitti hin ergine wajjiniin hin haasoftu. Obboleettii keenya dubbiin ifa galaadha. Namni tokko erga ati maallaqa itti erguu dinnaan siin haasa'uu dide jaalalli isaas osoo hin taane maallaqa ati dalagduudha. Gaafa ati biyya jirtus tarii fedhii lubbuuti si jaallachuu danda'a. Waan isin achitti wajjin dabarsitan isiniif rabbii keessan malee nuti hin beeknu. Waan akka kiyyatti hin beeku. Ati garuu hin beekta waan wajjin dabarsitan. Achittis tarii faayidaa wayitiif yookaan fedhii lubbuutiif si wajjin turuu danda'a. Ergati immoo biyya namaa kana dhuftee maallaqa dalagdu narratti ergi malee maatii kee irratti akkam ergite sitti dallanuunsaa namni kun walumaa galatti faayidaaf si barbaadaara. Yeroo ati biyya jirtu faayidaa fedhiiti. Ergati biyyaa baate immoo faayidaa maallaqaati. Kana wal bira qabiitii hubadhu obboleettii keenya. Jaalala jettee sammuu kee hiraarsaan oolin. Ati hin jaallattaa inni wanti inni jaallataaru waa biraati. Inni kan jaallataaru si osoo hin taane waan ati qabdu jaallataara. Ati immoo isa jaallataatti waliin arganne sillachuuyyuu. Inni amma maallaqa keetti jira ati immoo jaallataatti jirta. Kanaafi gaafa ati maallaqatti erguu diddu inni siin oodee siin haasa'uu didee nagaa sitti dubbachuu didee sitti dalgisee maal ta'u? Maal abbaa isaati ati garbittii wayii si argate moo maal isaati ati? Osuma nikaasi godhateeyyuu halaalaa keetti hin ergine. Hanga gaafa wajjin dhaqxee bultii ijaarrattee bultii keessa wajjin galtuutti biyya namaa teessee innoo nikaana godhateera an warra isaati jettee maallaqa kee halaalaa tokkotti hin ergine. Bor waan ta'u hin beektu. Namni kun maallaqaaf si barbaadaa jira waan ta'eef gaafa maallaqa sirraa geeffatee waan godhatu godhatee deemee kan biraa fuuchuu danda'a. Atiin kun immoo maallaqa keetti nafnee maatii keetiin illee walitti buutaa. Maatiin keellee isa nyaachifte siin jedhu atillee inni sirkaa nyaatee deemee karaa hundaan kasaaraatti hafte jechuudha. Kanaaf yaa dubartoota keenya nama maallaqaaf isin gaafatu guyyaa tokko yeroo wajjin hin kennina. Namni tokko maallaqaaf isin gaafannaan maallaquma maal natti erguu diddee maallaqa natti ergisiin jennaan ma'assalaama achumaan gaggeessaa ofirraa. Akkatti argataattu beekta. Jireenya mana madaamii suma nu argaaru kan. Raftee haaraan galfattu nyaattee garaan qabdu. Teessee boqonnaa hin qabdu. Waa meeqa taatee argataatti ijoolleen biyya arabaa kun. Kanaaf dhiirti gaafa biyya taa'ee jimaa qaamee achii sammuun isaa galabbatamee jedhu halkan inni hiimoodhaan achii as hiraaraa bula.
Maallanni kun akkuma taphitti argamaa seetanii akka argataa nuti beekan warra keessa jiru beeka. Qallii miti maallanni akka taphitti dhufaan jiru dhiiga cabsitee fidaatti ilmaan namaa beelaatee hirribatti dhabdee arraffamaa waan barbaadde jedhamanii argataatti malee maallan akka qoosaatti dhufaaru hin jiru. Adabadhaa hojii keessan hojjedhaa. Kaayyoo keessan biyyaa baataniif galmaan gaadhaa. Erga sila bultii dhiiftanii baatanii hammas ati sichi dalagattee itti galuudha malee waa hadha kaatee bultii kanatti galaan jirtu. Maallaqa kee walitti qabadhu, waan godhattu godhadhu, maatii keetti nagaan galii, maatiin kee nama ati jaallatte tokko madaalanii siyaa kennanuuf. Kana waan hin taane itti galtanii sammuu keessan of hin jeeqinaa. Hojii arabaallee eenyu taatanii arabni geetee biirootti isin deebifti. Boori isin rakkoo biraa keessa seentu namni sun isin dantaa keessan hojii hin qabu. Akkasiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana sheer walii godhaa. Fakkaattonni akka kanaa baay'eetu jira waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Assalaam.